Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abdurrahman Keessan. Maqaan koo Abdurrahman Keessan jedhama. Har'aan tana afaan Faransaayiin nagaa wal gaafachuu baranna. Afaan Faransaayiin nagaa wal gaafachuu. Salutation jedhama nagaa gaafachuun jechuun. Salutation en français. Afaan Faransaayiin nagaa wal gaafachuu baranna jechuu kutaa kana keessatti. Yaa jalqabu bonjour jechuun bonjour nama sa'aatii keessattuyyuu sa'aatiin yeroo ganama ta'ee bonjour jennaan jechuudha. Bonjour dubbisallee sirriitti qabaadha. Bonjour. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bonjour monsieur jennee kabaja nama sanii wajjin itti himnaa jechuun gaafanna jecha bonjour jechuun. Inni itti aanu bonsoir ka jennuun yoo gara galgalaa ta'e bonjour ganama yogguu ta'e hanga sa'aatii 6 jechuu bonjour jennaan. Kana jechuun nagaa akkam jirtan jechuu akka hello jechuullee ta'a jechuun garuu nagaa akkam yeroo lafa ganamaa ta'e afaan Faransaayiin bonjour waliin jedhanii jechuu ganama yoo ta'e sa'aatii hanga 6 sa'aatii 6 booddee yogguu ta'e immoo fakkeenyaaf akka afaan Ingiliffaan godhaaf jennu kana akkam ooltan jechuudhaaf afaan Faransaayiin bonsoir. Bonsoir akkam ooltan jechuudha. Kun akkam bultan jechuudha jechuu kan ganamaa sun. Kanaafuu sa'aatii booda yoo ta'e bonsoir directeur, bonsoir professeur, bonsoir madame jechuu dandeessanii jechuudha. Kan itti aanu comment allez-vous? Irra deebi'aa comment allez-vous? Akkam nagaa jirtu, akkam nagaa jirtu jechuudha. Irra deebi'aa comment allez-vous? Comment allez-vous? Akkam nagaa jirtu, nagaa jechuudha afaan Oromootti. Kan itti aanu vous allez bien. Vous allez bien. Nagaa akkam jechuudha. Nagaa jirtu, nagaa jirtanii, akkam jirtan jechuudha. Okay. Kan itti aanu comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Dhiiraafis shamaraafis hin jedhama jechuudha. Akkam nagaa jirtaa, akkam nagaa jirtu, akkam nagaa jirtanii hundaafuu ni ta'a jechuudha afaan keenyatti. Comment vas-tu? Akkam nagaa jirtu, akkam nagaa jirtanii, akkam nagaa jirtaa dhiiraafis shamaraafis ni ta'a jechuudha. Kan itti aanu tu vas bien. Tu vas bien. Dubbisa isaallee qabadha. Tu vas bien. Tu vas bien. Jechuunis nagaa keetii dhiiraafis shamaraafis nagaa keetii akkam jirta, nagaa jirtaa jechuudha. Kan biraa immoo salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Kana jechuun hunda keessaniiyyuu nagaa isiniin jedhee jira. Hundi keessaniiyyuu akkam nagaa jirtu. Hunda keessaniinuu nagaa jedhee jira. Hundi keessanuu nagaa akkam jirtu ku jenne fayyadamnu salut tout le monde. Salut tout le monde. Okay? Dubbisaa jechuudha. Kuukuu ka jennu mootuyyuu hiriyoota jidduutti yoo hiriyoonni waliin jettu qalliidhaafaa jechuudha. Hey, jartaa nagaa akkam kan qilleensarra hiriyoonni waliin jettu nama kabajaa jechuun kabajaa walirraan eenne maatii jidduufaatti nagaa salphaa jechuu kuukuu oguu jedhan nagaa jechuudha keessattuu hiriyoota jidduutti malee kun informaaliidha jechuun. Inni itti aanu ça va. Ça va. Kana jechuun nagaadha dhiiraafis shamaraafis ni ta'a jechuun. Ça va. Dhiiraafis shamaraafis akkasuma jennaan. Ça va jennaan yookaan immoo tiyyuu comment ça va? Comment ça va? Dhiiraafis shamaraafis akkasuma jedhama jechuun. Inni biraa immoo tiyyuu tout va bien. Kunillee nagaa jirtaa, nagaa jirtuu jechuudha.
dhiiraafis shamaraafis. Inni biraa immoo yeroo barbaadan alluu leenni jedhu jechuudha. Alluu boonee matirnee yogguu jedhan jira good morning akka jechuusan jechuudha. Boonee akkam nagaa fayyaa jechuu ta'a jechuudha. Afaan Faransaayii nagaa gaafachuu kanarratti qolamna. Sagantaa itti aanu deebii hoo akkamitti kennina kan jedhu qabannee dhiyaanna. Follow gochuuf hin dagatinaa. YouTube subscribe godhaa. TikTok follow gochuun share godhaa. Hordofaa irra deddeebi'aa yaalaa waan isin hin galle gaafadhaa. Horaa dibanaa. Bye bye.